Tole solaan yookaan guddaa ulfaadhu. Galatooma. Mee akkamii fiilmii akkamitti ilaalta? Fiilmii isaanii baay'ee ajaa'iba ture. Yeroo ma jalqabnu bakka ijoolleen kun sadan jiranii yeroo kaaniyyuu jaalala jira, kolfa jira, tapha jira. Ijoolleen baay'ee cimoodha. Har'ammoo hiriyyummaa miira hiriyyummaa akka nutti dhaga'amu godhaniiru. Baay'ee bifa koomedii yookaan bifa nama kolfisiisuuni akkaataa isaan ittiin aartii hojjetan baay'ee waan ajaa'ibaa ture. Ati taatoo fiilmiidha. Mee akkamitti ilaalte jechuun akka eegduutti argatteettaa fiilmii koodee? Kanan eegeen oli. Sababiin isaa koomediin biyya kanatti yookaan afaan Oromoo keessatti keessumaa erga Admaasuun boqotee asii namoonni baay'ee hojjetan hin jiran. Ijoolleen kun garuu akkaataa gaariin eenyu isaanii baachaa jiru sirriitti ba'aa isaanirra jiru yookaan karaa koomediitiin hir'uu hanqina jiru baay'ee guutaa jiru jedhee yaada. Baay'ee ajaa'iba. Yeroo baay'ee gaa jechamni fiilmiin afaan Oromoo hin jiru jedhamu inni naasa'ama. Mee ati kanaaf deebii qabda? Fiilmiin afaan Oromoo hin jiru jedhamu jira garuu sadarkaa kwaalitii isaatti rakkinoonni tokko ka'a. Rakkinoonni kun immoo wantoota baay'eetu jira. Tokkoffaa afaanni kun hin guddanne ture. Taansuudhaan immoo afaan kanaan aartiin fiilmiin gaafa hojjetamu tokkoffaa poolitikaatti kama ture. Abbaan qabeenyaa ispoonsariin godhu inni hojjetu sitti gaafatamaa inni hidhama. Sun foobiyaa wayii ta'ee ture. Qaama hundumaatti amma garuu cabaa jira sadarkaa diraamaa sadarkaa fiilmiitti fooyyeensa guddaatu dhufaa jira amma wanti nurraa eegamu uummati yaa'ee kan isaa jajjabeeffachuu namoota dhufan namoota kaan kunoo namoota koddee sanyii ijoollee har'aa kana jajjabeessutu nurra jiraataan jedha. Akkasitti hawaasa irratti argamuunsaa waan barameedha moo yeroo jalqabaadhaaf jechuun baay'inni hawaasaa kun? Akkamsitti fakkaate amma fakkeenyaaf dhangaa mana keetti qopheessite akkaataa itti nama waamtudha. Dhangaa kana waamicha akkaataan itti nama waamtu sun murteessaadha. Wanta kamiyyuu baay'ee aartiin biizinesiidha. Biizinesii kana immoo kottaa ilaalaa itti akkasitti ijoolleen kun miidiyaa garaa garaatti fayyadamaa turanii namoota paabliikii fooloowersii hedduu qabanitti fayyadamaa turanii bilbilaan illee namoota hedduu waamaa turanii namnis immoo baay'ee isaan jaallatu hojiiwwan baay'ee hojjetanii kanaaf namni baay'een irratti hirmaateera jedha. Haalaan irra arge baay'ee namatti tola. Gaaffii ittiin baay'isuu dhumarratti barreessaan fiilmii akkasumallee hawaasi akka wal madaaluuf akka waan hawaasa madaalu namni kamuu dhiyaatee dhufuu fi barreessaanis ta'e hawaasi maal gochuu qaba jettee yaadda? Dhugaa dubbachuu fi an ogummaan hin jiru jechuu hin danda'u. Ogummaan baay'ee jira garuu rakkoon maallaqaa ni jira sababiin isaa immoo gara biizinesiitiin jijjiiramne aartiin Oromoo kun biddeen hin taane garuu hamma haala gaariitti jira. Durii namoonni afaan kana dubbatan baay'een gara baadiyyaa jiraatu. Akkuma biyya kanaatti yoo ilaaltu biyya Finfinnee kanatti fiilmiin afaan biraayyuu kan argisiifamu kan keenya immoo turre uummati Oromoo garuu amma kunoo magaalaa kanatti baay'inaan galaa waan jiruuf kana booda abdii guddaa jira jedheen yaada. Inni barreessus waan gaarii yoo fidee dhufe inni produce godhus maallaqa sirriitti yoo baase uummati immoo yaa akkasitti yoo ilaale aartiin keenya guddata jedhee yaada. Gaaffii koo fayyamama waan taateef ulfaadha. Galatooma ulfaadha.